Haati faate jebana nan jechuu jedha. Haati faate tette torbee tokko guutuu ijoollee sirraa ani laade ani akka kan kee harka namaa obboleessanii ijoollee sirraa dhoofnee argisiisaa jiraatu laadaan nan aarsinan. Dhaggeeffadhu laala suuraa kan kee kaasisiisee ijoollee sirraa dhoofnee. Siin hin maluu siin jedhee fidde kushiinaa qadaddee fidde siin hin maluu atabbaa ijoollee tanaati. Nama kalee sarakkataa sibira fidaa turre kamataa maraate sibira fidaa turre kan dubartii dhiirri tulleessitee alaggate sibira fidaa turre mucattii kana qabiiti mallaqa kana sirree aayidii kana maqaa kana birraa miiccisiin jedhee keessaan si barreessaa ture torbee tokko adda yoo fuutee nama nagara shakii walii rambisu gaafa fuutu akka dhiiraa taatee fuutee hadda akka qaltuutu disee galchitu sheebiin sin qabdu obboleessa deemteen dalagaattu birrii kuma torba dhabbaa isii gateetti siin dhaltuutu hojjettee fidde. Mea ada fate musi na kabadara. Akka dhaltuuti disee galchitu sheebiin sin qabduusi maa fuutee nama biraatiin natti barsi. Akka dhaltuuti namni nagalchisiisee tokko jiru deemtee gaafachuu fi dandeetta afaan hin bariin. Xiqqaan dhaga'u maan naan jedhan uf beektu soddaa lagatti yookaan maqaa marooftedhe gurra maal qabdaa gurra eeggata nama gurra qabutu gurra eeggata. Sila gurraa naga gurraa godhe namni gurra eeggata barbaxxee tana eeggata dhageetti tana eeggata. Keessattuu arsiin dhageettii eeggatti. Maan naan jedhanii eeggatti. Gabbaratanii bicha surree ol diratanii deemuu bicha bita dhaabatanii bicha fincaanuu miti. Abbaa murtii. Namni gurra eeggata. Muti kabaddu ati bakka dubbatte muti kabaddu maal jettee Munir Obsame jaran rabbi sodaadha. Abbaa murtii takkatti na dhageeffadhu wallahi yookaan ani sinarraa gabbu'a. Ani amma laala haati faate akkuma paablikii kanarra jalqabdeen xumuriif dhugaan isinii ta'u gaafa an dhugaadhaan ijoollee kana hin sirraa rakkoon hin jiru jedhee dubbadhu hin taaneemi deemi akkuma amma hattu naan jette kanatti anna kiyya mirkaneessi. Okay, dubbattemi amma eegina dhageeffadhu amma noorattiin hin deemini. Noorattiin na waliin haasa'e. Adaamaa jira mee na qabsiisi kamaa akkan maan afaan bante. Abbo maal taatati nama guddaa dhiiraa baadhati nama guddaa maal taateetiin si walii haasoftan walii haasoftan jedhaa jira bar noorattiin maal taata ta'i. Obboleesso haasaa isittu miira keessa na galche malee. Okay, isin sirraa qaamni calli jenneen ni callisita maal taatan isin. Namni sodaachisa akkaataa kanaan naman sodaachisu laal. Adeemsa qaba namni hunduu. Noorattiin. Meesoo yoo bishaan si bira jiraate dhugi obboleessa kiyya obsiitiin na dhagaye. Ani duratti illee gaaffii si gaafadhe osoo na deebisaan ta'u gidduudhaanii gara biraaletti. Haasaa torbaan taa'e natti fakkaatu. Hunda isaa taa'ee si waliin dhageeffataa ture. Namni sagalee waliif fudhatee arraba walii kaanaan isin biraa bahe. Haga ammaallee wallaahi saalfataa as keessa taa'aa dhugaa isinitti. Maaliifi obboleettiin teennallee haxxisii yoo badde garaa na nyaatta obboleettii tiyya. Atillee yoo karaa maleedhaan waan kana goote obboleessa kiyya si dhiisuu hin danda'u. Gaafii si gaafadha. Sanbata hin deebi'aa jette afaan keetiin. Hayyee deebi'uu hin dandeenye. Haala rakkootuu ta'innaa rakkoo maatiitu ta'innaa deebi'uu hin dandeenye. Hayyee nama sii godhee nama waan sanfixu godhee jette. Nooraddiin akka aarii hin deemin akka ilma dhiiraa maqaan ati qabattee deemtullee namni hundisaa beekaanillee wallaalaanillee jabaanillee laafaanillee nama guddaa nuti qabnu jennee Dubaayin keessas beenu. Haddallee kanuma sitti mootiin baxxee eeggataa jedhan. Baxxee jechuu kan hin beekta jedhee waan yaadu. Akka nama silaanurraa baheetitti illee nama kabajaa fi bakka guddaa sii qabna. Haadha faateetii miti ilma dhiiraati na waliin haasa'i. Yoo tarii wanni kun na baasaa hin jiruuti dhugaa waan kana akkanatti baasuu dandeenya akka miidiyaa kanarratti jettee deemaa jirtu. No. Hayyee nama itti godhe jette. Dhageeffadhu kan obboleessoo. Obboleessa kiyya dhageeffadhu mee. Nama itti godheera jette. Namni sun hayyee eessaan sii gahe. Eessa geesseera. Waraqaa isii fixeeraa fi. Yoo jiraate namni sun dhageeffadhu. Namni sun yoo as keessa jiraate dhageeffadhu.
obboleessa kan keessan eegaa namni dhugaadha yoo bakki wayii aanjuu fi baate obboleessa ofii ergachuu wama jiru obboleessa kan keessan argitee akka maqaan kan keellee kabajaa qabdu san illee ofirra qabu nama bakka buufatte san nama itti ergaa argatte san as fiduu dandeetta. Ayyee abbaaqa ila gala. Illooliin illee bakka biraan deemin gaafii lama asi gaafa fadhi kan qofa deemin. Salaamu alaikum bikeessan salaamataan nurraa fuudhaa malee. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Muutii qabadhaa hundi keessanuu nurratti hin malee. Biiftuu faashinillee haadhi haadhateen nama jabduu Dubaayin keessaa qabnu waan ta'eef rakkoo hin qabu jabaan rabbii. Hundaafuu biiftuu dhiifama wajjin abbaa murtii dubbatee haa fixatu dhiifama ishii. Nurattiin si dhageeffataa irraa deebiin haa deebisi. Abbaa murtii fixatteetta haasaabchuutti dabalu. Deebiin haa deebisu obsaati jedha obboleettiiti yashin. Anis gaafeedhuma qabutti dabalee na walumatti nuuf deebisuuf alikaa. Eegaa dhumee sanuma lamaan na haa deebisu. Ayyee. Itti aanta sii kenna hiree. Gaafii keetiif deebisii deebisa. Aarii osoo hin taane aarii keessaa bahi akka nama guddaa akka dursi beenu na waliin haasa'e. Akkatti kana dhageeffatu kaadhaan. Ijoollee maallaqa jaraa bade deebisiiftu zeetii bira dhaabbattoon si beeka. Amma mugziin kana arguun hin danda'u jedheetuman seenee maalli beektaa? Ijoolleen kun viizaa jara cheenji taasisii gootee kaatee biyyaa baate moo an gaaffii kanatti ta'e. Maaliif hundi keenya ijoolleedhaa viizaa baafne irraa rakkoon adda addaas jira. Garuu gizee deemtu ijoollee kana tasbiiti qaamaa gootee deemte moo cheenji taasisii gootee deemte moo maaliif ijoolleen akkaataa jarri biriitti fidannu beena hundi keenya iyyuu gobaansa kana beena. Wallaahi atuu hin xumuriniif tokkoffaa biyya deemuun kee balleessaa asirratti waan sitti murteessaa obboleessa kootiin badaansi kabajaa badaa ijoollee meeqaa maallaqa deebisiifteettaa hundi keenya iyyuu waraqaa ijoolleedhaa baafneerra kaampaanii keenya gizee sana kaampaanii keenya kan hin taanetti illee baafneerraaf maaliif gizee sana gizeen hin jiru ture gizee ji'a lammattii sana qawwala kennan garuu hamma xumuraatti bira dhaabannee baafnee ayidii jaraa baafnee walakkaadhaan atu waraqaa baasuu tun cheekii godhuu an karabootiin gaafa soddoma qanii tokko gaafaaf mucattii tokko cheenji taasisiin godhamne ture. Gizeen cheenji taasisii gochisiisuu fidamu bilookii ta'eera kaampaaniin nama biraatiin an baaseef. Bilookii gazeenni ta'u kaampaanii qabaachuun koo gaafa sana gammachiisa achumaan achirratti jijjiireef maaliif amaanaadha wantichi kun. Hamma ati cheenji taasisii gootee kaatanaan kaampaanii sitti bilookii ta'e moo naan galleedha. Kaampaaniin bilookii ta'e moo maalillee. Biiftu baga rabbi si fide jedhu. Waan kana ofii keeti ati nallee bakka hin bu'in isaanillee bakka hin bu'ini waan kana jalqaba irraasitti maa waatsaappiin illee viizaa ijoollee si erga hanga cheenjis taatasitti ID viizaa istaampii malee wanni hafe tokko hin jiru. Kuni hin danda'e. Asirratti hin dubbata. Asirratti biiftu viizaan nama tokko ji'a 4 nama tursiisaa ji'a 5 nama tursiisaa. Waan natu marsiise Mariama. Ilaalaal biiftu. Kaampaaniin kun viizaa guutuu istaampiif ID malee wanni hafe hin jiru. Gaafachaa ture. Namoonni kaampaanii kanarraan hojjechiifatan jiran. Okay? Hedduu kenneefii ture. ID boruuf iftaaniin fudhatanaan jechaa turan. Gaafa an dhaqeetiin hin jedhu viizaan kaampaaniin bilook ta'ee jedha. Kaampaaniin bilook ta'ee jennaan ani kallattiidhaan isin himadha jedheenii ture. Ijoolleen Oromoo kan himattee jira. Nama 35 itti kennee jira. Nama 15 itti kennee jira. Isaan sunillee tariiti akkaataa kanaan dhufuu danda'an. Ani ijoolleen afran kun akkaataa amma dubbadhu kanaan viizaan hanga cheenji staatasitti deemeefii jira. Qarshiin hafe viizaa istaampii fi ID qofa. Yoo kun soba ta'e ati kana qulqulleessi. Kaampaaniin danuu bilookii ta'an beeka isa kaampaaniin danuu. Laali biiftu har'a ji'a tokko mukaalafaan nurratti deeme kaampaaniin kan bilookii ta'e dheengadda kana. Kan inni itti kennan bara afuu gaafa duraaniiti bara. Baaba dhugaa dubbachaati deema. Laali jannata rabbiin taane an haga isin kabajuun beeytanii dhugaa dubbachaati. Dhugaa dubbachaa deema malee. Mariam dhiisi anaafatti wanni waliin nuuf hin jiru. Daqiiqa marjamii yeeguu. Kaampaaniin kun yoom akka bilook ta'e kalee dheengadda ta'e ji'a 2 ji'a 3 dura bilook ta'e dhaqiitti cheek godhati.
Sharjah. Rakkoon jiru kaampaaniin danuun bilookii kan nama jalaa ta'eera. Keenya yoo ta'eera kan nama meeqaa ta'eera bilookii garuu ijoolleen kun farri jara maal? Biiftuu ko abbichi kaampaanii ji'a tokko kadhate Nuraddiin birrii ijoollee kostamarii natti fidde narraa xumuru jedhee kunoo abbaan as jira. Aayidii nama jaha itti fidee nama jaha keessa kan nama sadii baasee jechuu biiftuu kan nama sadii akka inni na amanu jedhee baasee kan nama sadii na bira hafe birrii fidi birrii xumuri jedheeni birrii sana xumuru dhiisee jennaan guyyaa kaampaaniin kee bilookii ta'e anis biyya deeme sagalee si dhageessisuu danda'a biiftu waan namtichi sun jedhe jechuudha. Ufumaa malee meedikaala seenee cheenjistaatii ta'eeti jira istaampiin hin dhaamne sababbiin ani istaampitti dhahuu dhabe jedhe namichi birrii xumuru jedhee kadhadhee akka inni na amanuuf aayidii sadi baaseetti erga yookaan hojii naan jedha yookaan maal naan jedha osoo akkatti kadhadhu ani ofirratti faayidaa birrii 400 yookaan 500 argadhuuf jedheeti rakkoo tokko ofirra geessu waan hin barbaanneef jedhe biiftu siin hin xumura waan hin Ani sinirraa qabu waan kana ofii keessatti natu tisaalfata. Assalaamu alaikum kalas. Tara Ibrahim ka Baba Nuruddin maalifi wantichi kun kaampaanii karaa deemaa jira highway dhagee duudhaan neetworkiin hin bada. No, Ibrahim Nuruddin keenya. Baba Nuruddin respectii nu godhi gaari respectii nu godhi. Bar karaa ba'uu qaba kaa hin beeka namni karaa highway kana. Nuruddin many times ana kabbar maafi Nuruddin maa easy flus. biiftuu laal daqiiqa. أنا كبر نور الدين منيتا أنا كبر ما في نور الدين ما يجي فلوس كيف ركب كيف ركب هذا استامبي نور الدين ما في فلوس أنا كيف ركب like that okay I'm waiting too much time I told too much time to Nur الدين give money and finish it he didn't give me. He said, customer not give me. Now you tell, already you give Nuruddin. Why now call Nuruddin? Kalas. Why you stay before, huh? Why not call me before? Nuruddin not giving the people money. I many times said to Nuruddin, please pay money and finish your work. That time he not giving the money, full money. How can I do it? Namni Ingiliffa beektan jirtani asitti umbaran. Biiftuu na dhageeffadhu. Biiftuu ani ilaali yookaan gabbaa yookaan na dhageeffadhu. Guyyaan namichi kun